Tole, egaa ilmi namaa hin baha malee waa'ee inni ta'u wanti beekamu tokko hin jiru jechuudha. Carraan ilma namaa fagoodha. Dhugaa dubbachuudhaaf carraan ilma namaa fagoodha. Baay'ee ulfaatas. Kana jennee dubbachuuf baay'ee ulfaata. Keessattuu ijoolleen keenyi Saudi Arabiyaa jiran jechuudha. Baay'ee ulfaataadha dhugaa waaqayyooti. Yoo waaqayyoon nama gargaare malee lafa kanatti hojjetanii milkaa'anii galuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Garuu namni waaqayyoon kadhatuu fi namni waaqayyoon immoo gargaaree eegicha godhee fi yoomiyyuu bahee immoo bakkeetti nafu jechuudha. Egaa suura obboleettii koo na bukkeetti argitan kana jechuudha. Mucaan kan isheen jiraattu Saudi Arabiyaa keessa Jidda jechuudha kan isheen jirtu. Mucaan kan isheen boqottee guyyaa 4 jechuudha. Erga boqotteeti haalli isheen ittiin duute maaliin akka isheen duute namni beeku hin jiru jechuudha amma har'aatti. Garuu mucaan kun amma isheen akka gara biyyaa akka isheen galtuu fi gargaarsa gaafachaa jiru jechuudha. Egaa waaqayyo obboloota koo lafa jirtanitti waan akkanaa eenyumayyuu taanaan batalee ijoollota biyya arabaa keessa jiranii waaqayyo waan akkasiiyyuu nama dhageessisin jechuu barbaada. Tole ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenya faraada waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ayi nagaa kooti isinis bakka nagaa taatan abdii guddaan qaba. Inni madda nagaa keenyaa ta'e madda nagaa koof madda nagaa keessanii kan ta'e waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu jechuun barbaada. Lafa jiraannu keessatti jabaannee yoo waaqayyoon galateeffanne ifa boruu arguu kan nuti dandeenyu jechuudha. Kanaafuu ammallee akkasiin nagaa taatan abdii guutuun qaba. Kanaaf warri mana kanaaf haaraa taatan laayik sabskiraayib gochuun hin dagatiin isiniin jedha. Warri maatii koo taatan immoo akkuma kaleessa na jajjabeessaa turtan jabaadhu sifaana jira jechaa turtanii har'as na jajjabeessuun keessan itti haafuufuun jedha. Shurrubbaa humna rakkisee gaa'ise. Itti haafuufuun jedha dhiifama. Maaliif bakka jajjabinni keessa sirriitti na barbaachisa jechuudha. Yoo isin bukkee jiraachuu baattanii dhugaa dubbachuudhaaf hin danda'u jechuudha. Namni duuka lama qabaateef maali lama kool jedha Oromoon. Isin malee hojjechuu hin danda'u. Isin malees wanta hojjechuu akka hin dandeenye isin beektu jechuudha. Kanaaf ammas na jajjabeessaa isin jedha. Tole har'a viidiyoo biraa ta'utti deebinee jirra. Egaa mucaa na bukkeetti argitan kana mucaan kun Oromiyaadhuma keessa eessatti akka isheen dhalatte garuu isaanis irra hin keenye. Yeroo mucaan kun lubbuun ishee boqoteera jedhanii guyyaa 4 erga isheen boqottee amma gara biyyaa akka reeffi ishee galuuf gargaarsa gaafachaa jiru jechuudha. Waaqayyo dhugaa dubbachuuf waa'ee uumaaf lafa inni ta'e qe'ee eenyumaayyuu waan akkasiin geessise keessattuu duutinuma jira dhugaa dubbachuudhaaf duutinuma jira namni maaliif du'een jennu maaliif uumama waaqayyo kaleessa kenne waan ta'eef innaa uumama waaqayyo keessas harki eenyumtu keessa galuu hin danda'u. Du'uu namoota keessas eenyumtu keessa galuu hin danda'u. Inni kun maalidha? Gocha waaqayyooti waan ta'eef jechuudha. Garuu xiqqoo ishee wanti garaa nama nyaatu waggaa dheeraa maatii ofiirraa fagaatanii har'amoo boruun galaa yoomiin galaa osoo jedhanii yaadaniiti itoo maatiin ofiis nama hawwanii isoo maatiin ofiis karaa nama eeganii karaa kam dhufti mucaan koo yoo dhufti dhalli koo jedhanii yeroo kamiyyuu keessa isaanii gammachuun godhatu. Isinii galamti maatiin keenyi bakka waan barbaadetu ta'eyyuu hiyyoomni isaan faanatu jiraannee jaallatu malee dhugaa dubbachuudhaaf kanan jaallatan. Garuu waaqayyo waan akkasii qe'ee eenyumaayyuu hin fidin dhugaa rabbii. Innaa dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Egaa mucaan kun akkuma bakka keessanii hojjetattee of jijjiiruuf nama ta'u. Maatii ishee jijjiiruuf maatii ishee irra dabartee haga sadarkaa naannoo haga sadarkaa biyyaa dhaloota kufan kaasuuf jecha isheen eenyumtu gaafa biyyaa bahu alaamaa tokko qaba yookiin karoora tokko qaba jechuudha wanta ittiin manaa bahuu fi egaa wanti hundumtuu akka waaqayyo namaaf kenne hireega namaa malee hin danda'amu. Isin galee hireega namaa malee waaqayyo gaafa ati uumamtu ati kanaan jiraattaa ati immoo guyyaa akkasii hin duutaa hireega namaa kennedha bakka. Kanaafuu wanti godhamu jiru garuu gaa mucaan kun isheen amma lafa dhugaa jirti. Nuti cubbamoota taanii lafa kanarra jirra. Isheen amma isaatii kana lafa dhugaa jirti. Egaa dhugaa ishee waaqayyo haa baasu. Akkamitti akka isheen duute ammammaatti hin dubbatamne. Mucaan kun akka ishee gargaaramee reeffi ishee gara maatiitti akka galu gargaarsa gaafachaa jiru jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama gaddisiisudha. Waan baay'ee amlee namaa cabsudha. Waaqayyo qe'ee eenyumaatti waan akkasii hin fidin jechuun barbaadaan dhugaa rabbii. Ani waan biraa sodaadhu biyya kana keessatti
eenyumtu hunduu yoomii egaa isuma bahanii karaatti afaan kana xiqqoo nama gaddisiisa jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi adaraa keessaan obboloota koo jechuudha. Lafa jirtanitti waaqayyoon kadhadhaa. Wanti namatti ulfaate waaqayyoof hin danda'amu. Ilma namaatti ulfaachuu hin danda'a beekamaadha. Garuu wanti nutti ulfaate waaqayyoof akka danda'amu immoo eenyutu kana beeka. Malee jireenya jiraannu keessatti yookaan bakka jirru keessatti guyyaa tokko gammachuu godhannee jiraannee hin beeknu. Dhugaa dubbachuudhaaf ana amma kakkuutti jechuudha ergan biyya kana dhufee guyyaa tokko fayyaa godhadhee hin beeku. Garuu waaqayyoon kadhachaa isa waammachaa har'a gaheera. Kan boruus isa beeka. Kanaaf inni guddaan yeroo hundumaa dhufnee lafa kanatti saatii keenya onlaayinii irratti fixuu yookaan tiiktookii yookaan sooshaal miidiyaa irratti fixuu osoo hin taane wanta hundumaa karoorratti baafachuun nurra jiraata. Maaliif? Lubbuu keenyaaf waasii kan nuuf ta'u tokko illee hin jiru. Lubbuu keenyaaf waasii kan nuuf ta'u tokko hin jiru. Eenyu lubbuu koo ani amanamummaa itti godhatu ana qofaadha. Lubbuu koof aarsaa guddaa kan kaffalu ana qofa. Kunis maaliini? Foon namaa foon dadhabaadha. Akkuma dubbii sagalee waaqayyoo jedhu foon dadhabaadha. Hafuurri dhimmaadhaa jedha. Kanaafuu maal gochuu qabna? Ofii keenya of bituu qabna bakka. Dursa waan hunduma gochuun dursa, hojjechuun dursa, adeemuun dursa, tarkaanfachuun dursa ofii keenya of bituu. Ani maalirra jiraa? Ani maaliin fakkaadhaa? Maal hojjechaa jira? Jennee of ilaaluu, of bituu qabna. Kanaaf wanti biyya lafaa kun yoo ilaalle dhugaa dubbachuu fi calaqqee baay'ata nama hawwata. Wanta namni godhe hunduma otoo goonee hin jaallanna. Waan namni godhee bakka guddaa ga'e hunduma osoo goonee hin jaallanna. Garuu miti. Wanti hundumtuu akka qaba. Akeekas qaba, yeroos qaba. Isinii galee yeroos qaba, akeekas qaba. Kanaaf adaraa obboloota koo jabaannee waaqayyo inni kaleessa manaa nu baasee kaleessa ani amma waan tokko nan hubadha. Fakkeenyaaf biyyoota kana dhufuuf waan tokko nan hubadha. Fakkeenyaaf namoonni qormaata qoramtanii beektan yookaan qormaata intiraansii yookiin qormaata maatirikii. Qormaata intiraansii darbuu fi maatirikii darbuu ministirii darbuun carraadha yookiin dandeettii keetiidha kan taane beekuu qabda. Biyya kanas dhufuun carraadha. Dandeettii keetiin akka hin taane beekuu qabda. Dursuma lafa kana si fiduuf, lafa kanatti akka jijjiiramtuuf, lafa kana si agarsiisuuf eenyu kan si eeyyame waaqayyo. Kanaaf waaqayyo inni kaleessa immoo manaa nu baase. Ofitti amanee manaa nu baase. Kanaaf lafa kana gaafa dhufne akka waan ofii keenya dandeettii keenyaan as geenye yookaan akka waan ofii keenya jabina keenyaan as geenye gochuu dhiifne waaqayyoon galateeffachuudha, waaqayyoon waammachuudha. Gajjennee waaqayyo yoo kadhanne osoo jireenya kee keessatti ati osoo waaqayyoon waammattu, osoo miidhaan sirra gahee iyyuu, osoo waaqayyoon waammattu yoo dhukkubsatte, osoo waaqayyoon waammattu otoo miidhamtee, osoo waaqayyoon waammattu osoo duutee iyyuu ati boru achirratti gatii guddaa argatta. Kanaaf namoonni keenya tokko tokko harkumaan fuunee maal goona abiddatti of laanna. Harkumaan fuuneetti jireenya hin taanetti of laanna. Jireenyi hin taane immoo gaafa karaa keenya irraa gorree gaafa waaqayyoon daganne gaafa uumaa keenya daganne immoo gara kamti nu geessa? Gara du'aatti nu geessa. Kanaaf tokkoon tokko gaafa lafa kana dhufnu dursa maal gochuu qabna? Waaqayyoon galateeffachuu qabna bakka. Gaafa gaane waaqayyoon galateeffachuu, gaafa raafnu waaqayyoon galateeffachuudha bakka. Sa'aatii 24 guutuu iyyanii waaqayyoon waamaniitiifis miti. Inni guddaan ati laphee qulqulluudhaan akka hojjettu yoo waaqa kee waammatte waaqayyo beekaadha. Kanaaf ijoolleen keenya baay'een keessa jabaadha waaqayyoon kadhadhaa. Namoonni irra caalaa akkatalee namoota karaa sooshaal miidiyaa tiiktookii keessa yoo ilaalle baay'ee ulfaata. Dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaataadha. Kanaaf adaraa keessan keessattuu shamarroonni biyya arabaa jirtanii
uumaa keenya akka amantii keenyatti kadhachuu nurra jiraata bakka. Kanaaf inni kaleessa lafa kana nu fidee har'as akka nuti nagaan deebinee gara maatii keenyatti gallu gochuun dadhabu. Isinii galee fakkeenyaan waa'ee intiransii maatirikii irratti fudhadhe isinii kaase. Lafa kana dhufuun keenya fedha isaatii waan ta'eef ammas yoo Waaqayyoon kadhanne fedha isaatii maatii keenyatti galuun dadhabu. Wanti hundumtuu harka isaa keessa jira. Wanti isaaf dadhabame tokko illee hin jiru. Waaqayyo arjaadha. Araaraa qabeessadha. Amma fedhetoo nuti balleessine illee amma fedhetoo isa balleessine illee garaa nutti hin jabaatu. Inni akka namaa miti. Kanaaf maal gochuu qabna? Waaqayyoon kadhachuu qabna lafa jirrutti. Obboloota keenya baay'een isaanii sooshaal miidiyaa fudhatee badeera. Isaaniif Waaqayyoon kadhachuudha. Maatii keenya, biyya keenya, ofii keenya Waaqayyoon kadhachuudha. Kanaaf keessattuu ijoollonni biyya Arabaa keessa jirru daataa firii taayimii argannee yeroo argannee waan hunduma argannee sooshaal miidiyaa duukaa kaachuu keenyarraa sa'aatii 24 keessatti ganama daqiiqaa 5 galgala daqiiqaa 5 yoo Waaqayyoof aarsaa dhiyeessine rakkoo hin qabu. Zeekaan akka barbaade ta'uu nurra jira. Bakka waan barbaade hojjechuu dandeenya garuu daqiiqaa 5 Waaqayyoof kennine hojjechuun Waaqayyo galateeffachuun nurra jiraata. Maaliif bakka deebinee galuuf maatii keenyatti biyya keenyatti nagaan deebinee galuuf akkas gochuu qabna. Kanaaf faamilii koo dhugaa dubbachuudhaa fi ani amma baay'ee nan laala. Ijoollee baay'ee qorumsi numa jira. Qorumsa qoramuun akka bu'aa guddaatti nama baasu beekamaadha. Namoonni immoo qoraman namni Waaqayyo jaalatudha kan namni qoramu. Waaqayyo isin jaalatu taanaan qorumsa nan galtooti bara jiraattu keessatti kana beekuu qabda. Kanaaf immoo qorumsa sun keessatti immoo isa Waaqayyoon kadhattu yoo qoramte isa waammattu yoo qoramte homaallee sitti fakkaatu qorumsisu si dandeessisa bakka. Maaliif ayyaanichi sirra jiru sun kadhannaa sun si dandeessisa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu jabaannee akka kadhannu isiniin jedha obboloota keenyaaf maatii keenyaaf warroota kuma dhufanii manaa bahanii karaatti hafaa jiraniif nuti lafa kanatti eenyumayyuu qabu walii keenyaa yoo wal gargaare qarshiinis yaadaanis kadhannaanis nuti ofii keenya yoo wal gargaarre nu yoo tokko taane waliin kadhanne malee furmaan argamuu hin danda'u. Kanaafuu daraa keessanii warra sagalee koo dhageessanii obboloota keessanii kadhadhaa walii keenya haa kadhannu jabaadhaa isin jechuun barbaada. Adaraa of eeggannoo immoo cimaa taasisa. Waaqayyoon gaditti namnis of eeggannoo cimaa taasisuu namarra jiraata. Kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Waa'ee mucoo lutee kanarratti dhufee kanaaf jabaannee Waaqayyoon haa kadhannu isiniin jechuun barbaada obboloota koo. Turtii hammaan afaan gootaniif galatoomaa hamma dhuma viidiyoo kootti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Turtii gaarii na qabaadhaa. Baay'ee isiniin jaalladha.